Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Gabeetii. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee keessatti barnoota sirna gadaa kutaawwan adda addaa hojjechaa turre har'a immoo kutaa arfaffaa boqonnaa 20ffaa barannoo 20ffaa jechuudha. Sirna gadaa fi qabeenya kan jedhuu fi akkasuma boqonnaawwan xumuraa yookiin immoo kan kutaa arfaffaa isa xumuraa ta'a jechuudha kuni. Warreen Yoobsan miidiyaa YouTube channel subscribe hin goone, like, share hin goone, like, share, comment gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa gara barnoota keenyaatti gaafa darbinu sirna gadaa fi qabeenya. Sirni gadaa fi qabeenyi maaliin walirraa qabu yookiin immoo hidhata akkamii walirraa qabu isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa sirna gadaa keessatti Oromoon qabeenya haala ittiin ilaaluu ni qaba. Kunis immoo ilaalchi haala horannaa qabeenya kana kan waloo taasifachuun kunuunsatti fayyadamuu kan wal keessatti hammata jechuudha. Kan waloo gaafa jennu kan walii keenyaa yookiin walii galaa isa jedhudha jechuudha. Qabeenya dhuunfaadhaan horatu ni qabaata. Kan inni immoo waliin horatu ni barsiisa jechuudha. Inni kunis immoo haala ittiin kunuunfamu, haala ittiin tikfamu waliin qabateetudha jechuudha. Namni tokko qabeenya horachuu jedhee gochaalee aadmalee gaafa jennu kanneen akka hannaa, sobanii kan ofii taasifachuu, qabeenya mootummaa saamuu, kan nama dhuunfaarraa humnaa fi haala adda ta'een kan ofii taasifachuun akka hin danda'amne ni barsiisa. Inni kun immoo sirna gadaa keessatti maalidhaa? Aadmalee jedhama. Kan aadaan hin deeggarre jechuudha. Oromoon dhaloonni qabeenyaan akka fooyya'u of danda'u karaa irraa kan ka'e daa'imni tokko guyyaa dhaloota isaarraa qabe kaasee qabeenya faana akka guddatuuf maal laataa fi handhuura laataa fi handhuura kennaa. Kunis immoo daa'imni kun guddatee gaafa maatii godhate akka hin rakkanneef akka maatii harka hin ilaalleef yookiin immoo waan ittiin jiraatu akka hin dhabneef handhuura laataa jechuudha gaafa inni dhalatu. Kana malees immoo guyyaa fuudhaa heerumaa maatiin firri ollaa firiyaa maal kennaafi kennaawwan adda addaa kennuufi inni sun immoo qabeenya toruu qabeenya kan of danda'u taasisudha jechuudha. Qabeenya isaa caalaatti egaa ni guddifata. Inni immoo isaa kennameef sana irratti jabaateetu eeggata jechuudha. Oromoon duudhaa qabeenya horachuu akka dagaaguu fi eebbaan utuma yookiin immoo eebbaan eebbiseetu walii laata. Sababni isaa immoo qabeenyi sun akka inni dabalee akka inni baay'ifatee itti horuufi jechuudha. Kan biraan illee egaa fakkeenya horii bulii, horii baay'adhu, deebanii jechuun eebbisuu jechuudha. Kunis immoo namni qabeenya tokko qabeenyaaf ijoollee horachuu qabuu fi qabeenya isaatiin buluu akka qabu akeeka jechuudha. Qabeenya isaarra nagaan akka bulu, maatii akka horatu, daa'ima akka horatu, qabeenya adda biraallee akka dabalatu jechuudha. Akka ilaalcha Oromootti qabeenyi kan walooti yookiin immoo kan waliitidha. Sababni isaas immoo firrii namaaf laata, ollaan kennaa namaaf laata, maatiin namaaf laata waan ta'eef ollaan keenya qabu taana waan sii laatu hin qabu, firriin qabu taana waan namaa laatu hin qabu. Kanaaf qabeenyi ollaa koo kan godhadheellee akka inni kabaju akka inni kunuunsu taasisa jechuudha. Gaafa fuudhaa gaafa heerumaa dabaree walii laatu waan ta'eef jechuudha. Oromoon qabeenya isaa waliin kunuunfata. Fakkeenyaaf yoo loon namaa tokko jalaa badee waliin barbaada. Yoo arganis akka kan ofiitti kunuunsanii nama jalaa badeef deebisu. Kana malees horii midhaan namaa nyaataa jiru yoo argan biran darbanii. Sababni isaa immoo bor kan keessa nyaachuu dandeessi waan ta'eef jedhee irraa oofaafi jechuudha. Kunis midhaanicha akka kan ofiitti waan ilaalanii fi akka hin nyaatamneef ni eeguuf jechuudha. Ilaalcha Oromootti qabeenyi kan argamuu fi kan dhabamudha jechuudha. Yeroo tokko dhalli namaa sooroma, yeroo biraa immoo hiyyoomuu danda'a waan ta'eef yeroo tokko soorome tokko ni hiyyooma, yeroo inni tokko hiyyoome inni qabu immoo qoodee fi itti fayyadama waan ta'eef jechuudha. Addunyaan galaana. Addunyaan galaana jechuun galaanni ganna ni guutaa, bona immoo ni hir'ata jechuudha. Ganna guutee bona kan inni hir'atu bona abbaa barbaade keessa ce'uu danda'a. Ganna garuu namni kamillee itti dhiyaachuu danda'u. Sooromnis akkanaa jechuudha. Qabeenya horachuunis yeroo tokko bakka guddaa gahan yeroo tokko immoo yeroo tokkichaan gadi bu'uu danda'a waan ta'eef namni walqixxummaa qabeenyaatti ni amana jechuudha. Nama irraa godaana jechuun ibsa jechuudha. Kun immoo namni tokko qabeenya isaa akka qabeenya dhuunfaatti akka hin ilaalle taasisa. Yoo balaa tasaatiin dhabe illee gosa karaa adda addaa wal gargaarsaan dandamachiisa.
karaa aadaa Oromoottis qabeenya nama tokko hatuurraa fudhee qusachuu, kadhachuu fi sobaan kan ofii taasifachuun balaaleffatamaadha jechuudha. Sababni isaa immoo kan namaa hatanii boru kan ofiisaa ta'uu danda'a. Karaa jallinaatii kadhachuu, sobanii kadhachuunis hin danda'amu. Sababni isaa dhugaa namatti ta'a waan ta'eef kanaaf hin danda'amu jechuudha. Qabeenyaaf jecha lubbuu wal baasuun aad maleedha. Qabeenya argachuuf jedhanii lubbuu balleessuun gumaa irratti dabalu ta'a waan ta'eef. Haala kanaan namni gosoota gochoota akkasii raawwatan karaa ittiin sirreeffamuu qabaatu. Kun keessaa tokko immoo karaa maatii fi hiriyootaatiin gocha akkasiirraa akka deebi'u ni gorsu jechuudha. Yoo gorsa maatii fi hiriyoonni gocha akkasiirraa deebi'uu dide immoo maal godhu dhimmicha gosaan ga'uun akka sirreeffamu taasisu adabbiidhaan jechuudha. Gostis namni sun maqaa gosaa akka balleessetti waan ilaalu maal godha? Qophii hawaasummaa adda addaa irraa kaa'aa jechuudha. Mana isaa naqiinii, buna irraa dhugiinii, bishaan irraa hin fudhatinii, ibidda irraa hin fudhatinii jedhameetu qophii ta'a. Kanaafis balaa aad maleedhaan namatti dhufu kana ofirraa eeguuf jecha maqaa balleessi adda addaa irraallee of qusataa jechuudha. Namoonni gochoota badaa akkasiirraa akka of eeganillee barsiisuuf illee ni gargaara jechuudha. Namni kan biraan illee akka irraa sodaatee yakkoota akkanaan hojjennee ni taasisaa jechuudha. Qabeenya horachuudhaaf hannaa fi kadhaa seeraa alaa gochuu hin danda'u jechuudha. Yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatiin ammas boqonnaa 21ffaan immoo kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaati. Kunuunsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa gaafa jennus egaa tokkoffaan kunuunsi qabeenya uumamaaf barbaachisaa kan ta'e dirqama mataa keenyaaf jennee tura. Qabeenya uumamaa warreen ta'aniif qabeenya nam-tolcheen illee ni jiru achi keessatti waan ta'eef kanaaf kunuunsuun dirqama keenyadha jechuudha. Kun bosona baay'ee keessa jiranii fi gaarreenidha. Gaarreen kana keessa immoo biqiloota jiru. As keessa immoo gosoota bineensotaa baay'eetu jiru jechuudha. Harree diidoo, gadamsa, qeerransa, leenca, warabboo fi akkasuma qeerransa bosonuutu jiru jechuudha. Warreen kun keessatti yeroo isaan kunuunfaman tokkoffaa madaala bineensotaa eeguuf fayyada. Madaala bineensotaa yeroo jennu warreen marga nyaatan marga kan akka isaaniif hin dheef leenciif qeerransi haga tokko isaanii soorata. Warreen kaanis akkasumadha jechuudha. Kallattiidhaan isaa kallattiidhaan madaala uumamaa eeguuf illee ni fayyada jechuudha. Bosonni immoo qilleensa gaarii hawaasni akka argatu roobni yeroo isaa eegate kan roobu taasisaa jechuudha. Kanaaf kunuunsuun dirqamadha jechuudha. Sirna gadaa keessatti qabeenya uumamaa fi bakka guddaa kenna. Kanarraa ka'uunis immoo seerri kunuunsaaf itti fayyadama qabeenya uumamaa lafaa ka'ee jira jechuudha. Lafa kaawwatee kan inni qabaatu namni bosona akka malee akka hin balleessine, bineensota seera malee akka hin ajjeesne kana hunda isaa tumateetu ittiin wal gaggeessaa jechuudha. Qabeenyi uumamaa bosona, bineensota bosona, bishaan, lafti seera mataa isaanii ni qabu jechuudha. Oromoonis seera kana irratti hundaa'uun maal godha? Qabeenya uumamaa kunuunsaa amansiisa ta'een itti fayyadama jechuudha. Oromoon tumaalee seeraa eegee qabeenya uumamaa kunuunsaa itti fayyadamuunsaa immoo qabeenya bosonaa irratti illee gadaadhaan maal godhee jira? Seera tumatee jira jechuudha. Seera gadaan lallabaa, seera armaan gadii qabaa. Isaan keessaa immoo seerri inni jalqabaa hafaa mukaa hin murani. Santu seera jedhee jira. Hafaa mukaa jechuun muka hunda keessaa mukoota dhumanii tokkicha sanyiisaa akka hin bannee fi tokkicha sana yoo argan hin muran jechuudha. Sababni isaa immoo fakkaatti muka sana akka inni bakka sanaatiin banneef jecha bakka sana buusuu qaba jechuudha. Yoo seerri mursiisu jiraate illee bakka sana maal gochuu qabu? Gosa mukaa sana fidanii dhaabu jechuudha. Malee utuu hin dhaabiin muranii balleessuu hin danda'u. Kanaaf santu seera jedheetu seera tumatee qabaata jechuudha. Seerri jalqabaa hafa mukaa hin muramanii santu seeraa kan jedhudha. Seerri kun muka guddatee umurii dheeraa qabu muruun aad malee akka ta'e ni mirkaneessaa jechuudha. Sababni isaas immoo mukni akkasii akka hangafaatti waan lakkaa'amuuf kabaja guddaa qaba. Bifuma wal fakkaatuun gadaan seera muka bayaa hin muranii santu seeraa jedha. Bu'uura seeraa kanaan mukni ol adeemaan gara fuula duraatti bu'aa guddaa buusuu waan danda'uuf muruun dhorka akka ta'e kan tumudha jechuudha. Ganaa kan ol guddachaa jiru xiqqummaatti akka isaan hin murre guddatee ganaa baay'achuu danda'a waan ta'eef. Seerri inni biroon immoo seera muka mul'isaa fi sootii jedhamudha. Mul'isaaf sootiin hin muranii santu seeraa jechuudha. Akka seera kanaatti mukni dheerinaan mukeen hunda caaluu fi lafa tabbaa irraa dhaabbatu hin muramu jechuudha. Sababni isaa bakka sana namni fagoo irra dhaabbatee bakka sana naannoo sana kan wallaallee muka sana ilaallateetu bakka jalqabaatti deebi'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Namni osoo deemuu illee yoo karaan jalaa bade muka kana akka akeektuu fudhatee maal godha karaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Kana malees mukni sootiin tajaajila adda addaa kenneen kanneen akka gaaguraa irratti hidhachuuf waan gargaaruuf illee hin muramu jechuudha. Haala wal fakkaatuun gadaan seera muka jalaa hin muranii santu seeraa jedhu qaba. Akka seera kanaatti immoo mukeen jilli adda addaa jalatti raawwatamu. Hin muramu fakkeenyaaf muka dhaddachaa, muka dambii,
Mukoonni kun muka eebbaa jedhamanii beekamu jechuudha. Mukeen sirni jilaa itti gaggeeffama yookiin bakka sagantaan adda addaa gaggeeffamu. Muka dhaddachaa, muka dambii, muka eebbaa jedhame, muka dhibaayyuu, muka jala kormaa, jila kormaa, korbeessaa fa'aa jedhamanii warreen kunis warreen sabuu fi safeeffannaa eeggatanii kabajaa jiraatanidha. Seerri mootii mukaa hin muranii isaantu seera jedhus seerota bosonaa keessaa kan birooti jechuudha. Seerri kun immoo mukeen murtiiwwanii fi seerota adda addaa jalatti dabarsan akka hin muramneef illee hin tuqamne taasisudha jechuudha. Kana malees gadaan seera mukaa hin qululchanii isaantu seeraa jedhu qabaata. Akka seera kanaattis muka yeroo muran damee mukichaa qaburraa qulqulleessanii balleessuun dhorkaadha jechuudha. Qulqulleessaniirraa muruun hin danda'amu. Kunis akka mukinichi hin gogneef deebi'ee tajaajila akka kennuuf illee gargaara jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun gadaan nama damma baasuuf ibidda qabatee bosonaa fi marga keessa deemuufis seera qaba jechuudha. Kunis lallaba damma baasuuf wayita abidda qabatanii bosona deeman bishaan qabatanii deemuun dirqamadha jechuudha. Isaantu seeraa jedha. Inni kunis immoo seera kana keessatti yoo ibiddi lafaa bu'ee margaa fi bosonni akka hin gubanne maal godha? Bishaan sanatti naqee dhaamsuun dirqama ta'uu qaba. Yoo bishaan baatee jiru ta'e garuu bosona sana gubee waan caasuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf illee seera tumeetu qabaata jechuudha. Bineensi bosonaa illee seerattiin kunuunfamuu qabaata. Oromoon bineensa ganna gaanaa irraa jiru. Gaana irra jiru yookiin immoo yeroo inni wal horuudhaaf wal ari'aa jiru dorrobaa dhalaa jiru bishaan dhuguu fi qe'ee keessa dhufee hin ajjeesu jechuudha. Yeroo inni wal gaanaa jiru jechuun yeroo inni sanyii baay'ifachuuf jedhu waan ta'eef akka sanyii isaa addaan hin jedhneef yeroo sana namni hin ajjeesu. Yeroo dorrobaa yookiin immoo rimaa isa jedhu yeroo sana namni hin ajjeesu. Dhalaa jiru yeroo isheen itti ciniinsu irra jirtullee horiin bineensonni hin ajjeefamu. Bishaan dhuguuf qe'ee keessa illee dhufte illee hin ajjeefamtu jechuudha. Bifuma wal fakkaatu bineensota galaa deemuu fi dhaltuu ajjeesuun dhorkaadha jechuudha. Gala deemachuu yeroo isaan gara qe'ee daggala isaaniitti deemaa jiran illee hin ajjeesan. Akkasuma dhaltuu ishee dabaltee fakkaattii ishee dhaluu dandeessu isaan illee hin ajjeesan jechuudha. Kana malees bineensota nama nyaachuuf namatti gamu yoo ta'e malee warreen nama nyaatan qofa ajjeesuu danda'an warreen kaan ajjeesuu hin danda'amu. Bifa kamiinuu ajjeesuu dhorkaadha jechuudha. Seera qabeenya uumamaa keessatti inni biroon immoo seera bishaaniiti jechuudha. Addatti immoo seera hara eelaati jechuudha. Hara eelaati jechuun akka seera hara eelaatiin osoo naanigaa hin godhin haroo fi eelaatti naquun dhorkaadha jechuudha. Naanigaa jechuun dallaatti ijaaruudha. Hara eelaatti deemuuf namni hundi qulqullina isaa eeguuf dirqama qaba. Horii fi namni bishaan haroo fi eelaa booressu hin qabu. Bifuma wal fakkaatu namni kamuu yeroo horii isaa bishaan obaafatu naanigaa obaa bishaanii guutee deemuu qaba jechuudha. Naanigaa jechuun maal jechuudha? Gabatee yookiin immoo kan bishaan ittiin dhugan naanigaa sana. Dallaa horiin keessa ta'ee dhudhu naanigaa yookiin gabatee sanatti bishaan naqee deemuu dirqama. Akka seera kanaatti namaa fi horii qofa osoo hin taane bineensi illee bishaan qulqulluu dhuguuf ni mirga qaba jechuudha. Lafti qabeenya uumamaa Oromoon kunuunsuuf itti fayyadamu keessaa immoo inni kan biroodha jechuudha. Gadaa keessattis gabbina lafaatiifis eegumsi ni godhama. Tooftaa lafa ittiin kunuunsan keessaa tokko lafa qonnaa foona loonii barbaadaan iddoo wal jijjiiru. Foona jechuun dallaa yookiin immoo kan horiin loon itti galan jechuudha. Oromoon biyyeen hin qabneefis akka inni qabneef naannoo isaa bineensi bosoneessaa kunis immoo tooftaa kunuunsaaf gabbina lafaa dabaluufis fayyadamanidha jechuudha. Kana malees ardaalee jilaatiifis kunuunsi ni taasifamu. Ardaa jilaa jechuun bakka sagantaan jilaa yeroo baalliin wal harkaa fuudhinsi gaggeeffamu itti gaggeeffamullee bakka kanas ni kunuunsa jechuudha. Bakka jilaas ardaa jilaa hin qotanii marga irraa hin haamanii muka irraa hin muranii kan ammoo wayyooma yookiin bakka qulqulluudhaanii waan jaallatanii waan kabajaniif jechuudha. Jila gadaa keessatti qaban hubatanii illee kunuunsuun argisiisuudhaaf dirqama qaba namni kamiyyuu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin sirni gadaa qabeenya kunuunsuu fi eeguudhaaf illee dirqama ni qaba jechuudha. Kan xumuraa jechi ibsoota akka jedhama. Jechi ibsoota jechuun wantoota nuti hin beekne yookiin immoo afaan loqoda naannoo Booranaa fi Gujiitiin maal jedhama isa jedhu immoo kan isa xumuraa ilaallu ta'a jechuudha. Jechi ibsoota yookiin immoo naannolee biraatti adula jechuun maal jechuudha? Torbii koree hooggansa bulchiinsa gadaa kanneen ta'an maal jedhamu? Adula jedhamu jechuudha. Adula yookiin immoo torbii namoota torbaan kan hundaa'e namoota torba kan of keessatti haammatee jiru yookiin waggaa 8 namoota bulchan kan of keessatti qabatee jiru torbii jennaan yookiin adula jennaan jechuudha. Agallaa jechuun moonaa leenjii torbii. Agallaa jechuun immoo moona leenjii torbii warreen torban kun yeroo isaan leenjiitti fudhatan
Leenjii yeroo isaan itti fudhatanii fi mana foona bakka leenjii yeroo isaan seenan agallaa jedhama jechuudha. Agaajumaa jechuun immoo moona yookiin dallaa loonii agaajumaa jedhama. Moona yookiin dallaa loonii agaajumaa jedhama. Aarii jechuun immoo waxxee yookiin goojjoo yoo jechuudha. Waxxee yookiin goojjoo jechuun waxxee jechuun yookiin goojjoo jechuun kan walitti qabamtee yeroodhaaf ijaaramte dallaa qoraattiidhaan yookiin immoo muka qaqallaadhaan wal keessa babbaatee ijaaramte arii jedhamti jechuudha. Baaldoo jechuun immoo duumessa yookiin duumessa guddaa yookiin gabbaa jechuudha. Duumessa guddaa yookiin gabbaa jechuun baaldoo jedhama jechuudha. Baalguda jechuun immoo baallee guchii mallattoo aangoo sirna gadaa yeroo mallattoo aangoo laatan yookiin immoo keessama gadamoojjummaa xumuranii keessaa ba'an baalguda waliin laatu. Barroolee jechuun immoo dhangaa nyaataa foollee jifamu barroolee jedhamte jechuudha. Bilaabillee jechuun immoo marga xixiqqaa yoo roobni roobe baatu bilaabillee jedhamti yeroo arfaasaa jalqaba ishee biqiltu jechuudha. Burraan jechuun immoo callee yookiin meeshaa aadaa kan dhiirri mormatti kaayyatu burraan jedhama jechuudha. Cimsuu jechuun immoo kuusuu, cimmisuu yookiin kuusuu walitti qabuu isa jennu bishaan jechuudha. Darabaa jechuun immoo foora. Darabaa yookiin loon bakka tokkoo gara bakka tokkootti kan geessan darabaa yookiin foora jedhama. Dugdee jechuun immoo seenaa duuba jiru. Dudduubee yookiin immoo durduubee keenya seenaa duubaa sana kan jiru jechuudha. Gabala jechuun daangaa bulchiinsa gadaa keessatti bakka gahamu sun gabala jedhama. Geeddii jechuun immoo yuba rifeensa dheeraa qabu geeddii jedhama. Dicha jechuun immoo lafa qonnaa yoo qotan kan jabaatu dichaa jedhama. Gordoo afaan booraa afaan gurraachaa jechuudha. Goosuu gosa mukaa ijisaa nyaatamu goosuu jedhama. Naannoo gammoojjii keessatti kan argamu goosuu adii fi goosuu gurraacha kan beekamu gosa lama jiraata. Gubbisa jechuun immoo sirna maqbaasaa ilma hangafaa yeroo dabballee keessatti gubbisa jedhama jechuudha. Gugsii jechuun gombisa yookiin garmaama dorgommii gulufaa fardaa gugsii jedhama. Jaal'aabaa yookiin jaalkiyyaa kan jedhu immoo makkala gargaaraa abbaa gadaa. Yeroo abbaan gadaa bakkaa bakkatti yeroo jilaaf deemu kan waliin socho'u kan qabeenyota funaanamaa deeman walitti qabu jaal'aabaa yookiin jaalkiyyaa jedhama. Jila sirnadha immoo sirna kabajaa bakka qophiin qophaa'u jila jennaan. Karfoo jechuun immoo meeshaa aannanii kalaalaa irraa tolfamu kan gaalli itti elmamu korfoo jedhamti. Lichoo jechuun immoo halangee. Halangee jechuun lichoo jedhamteetu beekamti. Maqaacii jechuun qabeenya dhuunfaa kan koo yookiin immoo dhuunfaa kootti kan argamu maqaacii jedhamtee jechuudha. Mi'a jechuun faaya yookiin meeshaa miidhaginaa. Naanigaa jechuun bidiruu biyyee irraa qophaa'e horiin bishaan itti dhugu naanigaa jennaan jechuudha. Dallaan bishaan itti erga ijaarame yookiin hara eelatti erga ijaaramee booddee bakka itti bishaan waraabanii hara sana keessaa waraabanitti naqanii kaa'an naanigaa jedhama. Qadaadduu gogeessa gadaa yookiin paartii garee wal tumsuu warra wal kabaju qadaadduu jedhamte jechuudha. Yookiin akka miinjeessa jennu jechuudha. Qululchuu jechuun immoo irraa muranii yookiin ciranii qulqulluu gochuu yookiin qulqulleessuun qululchuu jedhama. Rubboo gaammee xixiqqaa karrayyuu ittuu fi kumbaanaatti kan beekamu rubboo jedhama. Saaruu jechuun marguu. Seesa jechuun sodaataa. Sharraa jechuun waan bareedu. Shimala uleedha. Shoobuu faayuu bareechuu isa jennuudha. Soorsa biyyoo diimaan immoo soorsa nama. Sootala wambartee billaa guddaa jechuun immoo sootala jechuudha. Sootii dheeraa sooyyama sootii jedhamti. Waantee jechuun immoo gaachana kan ittiin darboo ofirraa qolatan jechuudha. Waarisuu galgaleeffachuu isaanii waarisuu jedhamti. Wallaana jechuun immoo gaggeessa gadaa paartii garee waliin morkatu yookiin immoo aangoo fudhachuudhaaf isatti aangoo fudhachuuf eeggatu wallaana jedhama. Wal'aansoo jechuun tapha aadaa kan wal qabatanii wal kuffisaa taphatan wal'aansoo jedhama. Xobbee jechuun immoo kichuu yookiin kan hin bilchaanne jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha. Boqonnaa tokkoo hanga boqonnaa 21tti kitaaba gadaa kutaa arfaffaa kanumaan kan gulamne ta'a. Yaadaaf qeeqa qabdan naa barreessuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.